qabnu chaanaalii Gadaa Stuudiyoo. Kunoo irras viidiyoo tokkoon walitti deebinee jirra. Innis karaa ittiin afaan barbaadan yookaan afaan Ingiliffaa salphumatti akkamitti akka hiikkachuu dandeenyu waliin ilaalla. Yookaan akkamitti akka barreessuu fi dubbisuu illee dandeenyu jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Gara viidiyoo kanaatti osoo hin galiin dura chaanaalii yuutuubii Gadaa Stuudiyoo sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Viidiyoo kanaas laayik gochuu hin dagatinaa. Tolee, akkuma jalqaba irra isiniif kaase afaan barbaanne akkamitti gara afaan barbaanneetti akka hiikkannuu isinitti agarsiisa. Kana gochuufis appilikeeshinii tokko nu barbaachisa. Appilikeeshiniin kunis maqaan isaa Screen Translate jedhama. Warreen Play Store keessan hojjetuuf liinkii isaa bakka description isiniif nan kaa'a. Warreen Play Store keessan hin hojjenneef ammoo chaanaalii Telegiraamii Gadaa Stuudiyoo irra isiniif nan kaa'a jechuudha. Achirraa salphaamatti buufachuu dandeessu. Tolee, amma appilikeeshinii sana bannee akkamitti akka afaan Ingiliffaas ta'e afaan barbaanne gara barbaannetti akkamitti akka hiikkannu ilaalla jechuudha. Tolee, yogguu appilikeeshinii kana bannu hunduma keenyaaf iyyuu haala kanaa ta'e nuuf fida. Sana booda filannoowwan garaa qaba. Amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa irraatii gara afaan Amaariffaatti hiikna yoo ta'e, kunoo from kan jedhu kana yookiin kan isiniif marse kana yookiin English kan jedhu irra tuqna. Sana booda afaan kana keessaa hedduutu jiru filachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf English kan jedhu tuqne sana booda gara itti nuuf hiikamu kan barbaannu immoo to kan jedhu kana yookiin Amaarikii kana irratti al takkaaf hin tuqna. Sana booda gara afaanota hedduutu jira. Amma fakkeenyaaf Amaarikii kana tuqna. Sana booda kunoo gubbaa kana irratti filannoowwan adda addaa bakka nuuf kaa'u kana keessan seenna. Amma fakkeenyaaf saawundiitiin yoo waraabna ta'e, tolee, kanaaf warreen amma fakkeenyaaf sagalee waraabne akka nuuf hiiku barbaadan bakka voice kana tuqna. Yookiin immoo kitaabota adda addaa irraa kaameraa kaasnee akka nuuf hiiku yoo barbaanne bakka kaameraa kana tuqna jechuudha. Yookaan immoo barreeffama koppii gooneerru finnee paste gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma yookaan ammoo gaalaarii keessa gallee iskiriinshuutii keenya gara teekstiitti nuuf jijjiiree akka inni tiraanslees nuuf godhu gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf gaalaarii keessa gallee akka tiraanslees nuuf godhu ilaalla. Tolee, suuraa barbaanne sana crop godhanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo addaatu kana yookaan iddoo akka nuuf hiikamu barbaannu qofa crop goonee keenya. Amma fakkeenyaaf kunoo bakka kana akkanaaf hiikamu yoo barbaade haala kanaan crop erga godhee booda gubbaa kana irratti crop kan jedhu kanan tuqna. Sana booda xinnoon eegna. Kunoo haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Gubbaa kanatti haala kanaan nuuf dhufa. Kunoo gara gajjallaa kanattis nuuf hiikeera jechuudha. Inni gubbaa kanatti arginu isa silaa crop yookaan kutnee baasne yoo ta'u, inni gajjallaa kana ammoo erga nuuf hiikameetudha. Kanaafuu haala kanaan salphaamatti barreeffama barbaanne crop erga godhanne yookaan iskiriinshuutii keenya keessaa erga kunnee baasnee booda haala kanaan nuuf hiika jechuudha. Yoo barbaanne koppii godhannee bakka barbaannutti paste godhachuu dandeenya. Isa gubbaa irras yoo barbaanne koppii godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kanuma qofaa gargaaramnee salphaamatti hiikkachuu dandeenya jechuudha. Filannoowwan hedduu bakka qabu kana keessa seennee yookaan kaameraatiin yookaan sagaleetiin akkasumas barreeffamoota barbaanne koppii gochuuti salphaamatti afaan barbaanne jijjiirrachuu dandeenya jechuudha yookaan hiikkachuu dandeenya jechuudha. Tolee, hordoftoota koo barnoota keenya irraa yookaan viidiyoo keenya irraa kana fakkaata ture. Viidiyoo kana irraa akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo biraan hamma wal arginutti nagaatti.